ማዘሪን ኮ ሙጣሽ መጨረሻ ዲሲ ተቆቀምዲ ኦርቶዶክስ ይዳሳን አችን ሰበባ ሀደ ክርስትናት ወለለኒፍ ሙጫስ ነው ክርስትናን ካይን ኦጋ ፈርጉቴ ፉልቲ አፈርታ ብረንዳ ወርት ትሬ ምረጅላ ጋሩ ተኖ ዳኩታሽ መቀረደ ትሬ አቺኒ ሙጫ namni dhufa jechuudha amma namni gaafata sofa zariit mucatti kana maaliif kristinaan kaasne yookaan maqaa musliima baasaa fi jedhu silaashee musliima kristinaan kaani maqaa musliima baasaa fi dhaggeeffadhaa maakinaa softu kana dhaggeeffadhaa seenan okay achiin anillee amma gaafii nattume garuu xinnoodha yeroo san kutaa shambaradhaa biyyuma jiraalleen musliima moo jedha keessa kooti jechuudha achuma faazirii koo gaafadhe faazirii kootiin akka kootiin akkas jedheeni gaafadhe namni yoo maqaa kiristaanaan baasneef achiin namni bultii 40 bira dabarraa namni kiristinnaa ka'ee odurre caamin bultii 40 bira dabarraa musliima maqaa musliimatu ba'aafi naan jedhu faaziriin koo inde edana namno dhalatu musliima jedhee naannolee kazinnaanii masodaadhee dhiisee sanbooda kristinaatiin hin araaramne intalli barguddoo dhalokaan deemti dhadhee kristinaa kaasnee anillee wajjumaan deeme jechuudha bishaan itti naqanii akkas godhanii fuunee magaalleen okay Kandura maqaa makkiyaa jechaani turasa walatta sanbat baasee fiqeesini akkas jedhanii yaamaa turani baqa wanti kun baay'ee tokko gaafii keessa kottu sumanatti mugoo faazarii deddeebee gaafii kana gaafadhu naan lolanatuma waan ta'eef natti dheekkama siman jedha jala akkasumatti osoo hin jiruun gaaftaan gara biyya arabaa dhufee barnootaa achi xumuree taan hanjette Adama jirti. Adama walda harara deemne achitti beentena gooti turti beentena qabsiisteeni. Anuma illee garoomtu illee naasinne sa'aatii sanitti fayyama jedheeni galee. Yeroo sana yeroo fayyoo jettu sana inuma fayyite moo sodaattee ma fayyettee galte? Wallahi yoomtu dhaabbisinne ture fayyite na wanti naan jedhe ture wallee wangela naaf kadhatee bayi keessa maqaa Yesuus Kiristoos naan jedhe sodaadhe sodaattee ma fayyeerattee galte yaa isbu dhaggeeffadhaa isaa ajaa'iba baay'ee sodaadhe naan lola kakku bayi maqaa Yesuus Kiristoos nonni naan jedhe so baqala kokkoo kana na sodaatuma fayyimale yoo sanomtu naas fidne ture maqaa sagali masaasa sodaadhe fayyee jira jedheen ambilisa ta'e jedhan jedhe ambilisa jedheeni magalee akkasumatti osoo jiru wallahi jechuudha maqaa nizim jedhee rabbi makaradhaani achi gara biyya arabaa dhufeeni biyya arabaa gaafa dhufee jedhu mana musliimati kana nan hojjedhu maqaa gaafa kana amma amantaa musliima qabachuuf illee ka'een jira amma gaafa biyya gale faaziriin kokkonan dhiisunatuma duraanoo akkasitti naan lolaati ture miti akkama godha kan jedhu tokko keessa kootti gaafii nattu islaamummaan akka amantii dhugaa ta'e nan beeka garuu faazirii koo baay'ee sodaadha ture baay'een kabajalli akkasumatti inna akkasumatti ture ramadaana illee naan sooma baqa bicha shaadan qabanne waan hunduma isaa akkuma madaan ko gootutti hojjedha ramadaana waggaa lama soome achi barana abdi shaade qabannaan ka sababa naaftee garuu abdiidha abdi faamilii isaa guutuu dhiisee beetasaba qaba innu shaade qabatee kun intala durbaati faazirii kootiin galuun yookaan iddoo biraan deemaa kan jedhu tokko keessa kootti gaafii natti uume baqa kan kaka'umsa naaftee kan nasiyeesse abdi shaade qabate kan gara islaamummaatti baqa akka shaade qabadhu na godhe jechuudha. Allahu Akbar. Onne Mashallah.
Agasiin guyyaa sanii gareedhumaa shaadaa abdii biratti qabadde abdii Muusaa biratti ijoolleen keenya na jala jiru ture tiktokii koo jala. Achi aga shaada qabadde ba'ee ijoolleen poostii godhan ture. Biraaziliin koo argee inni xiqqaan tokko ijoolleen kuwwanis arganii faazilitti agarsiisan viidiyoo isa fuudhanii. Eshi. Jama TikTok koo jala hunda isaanii bilookii godhe nama tokkoof jalatti nambisu warra keessaan dhufee na dubbisu. Aga Biraazilii koo sisteerii koo hunda bilookii isaan godhe san booda faaziliin koo naa bilbile karaa keessa naa bilbile maalan dhagee yaadhu naan jedhe. Homaa jedheen shaada qabatti minaan jedhe lakki jedheeni waa akka dhibettanii si'uma jedheeni jechuudha. Achiin dheedaa viidiyoon isa bira jira. Viidiyoo tokko waraanaan hojjedhee tana poostii godhe ture. Achi naannolee amma tana kaasinaan jedhe viidiyoo san deemiti. Ishi jedheen fedhii isaa guutuudhaaf jedhee viidiyoo san kaasee isaanillee bilookii jalaa godhee booda garuu nan deebisee ani. Achi naannolee bakka viidiyoo kamsi. Mashallah. Intalli baluu shaadee qabatti naan jedhaan akkamitti nama keessa deemaa naan jedhe. Achiin ammallee gaaffisaan gaafadhe abba jedheen bitti. Namni tokko gaafa dhalatu islaama ta'uu sana waa akka ta'in jedhee. Namni islaama naan jedhe gaafa dhalatu namni hunduu islaama. Inna akkamitti amantii kiyya dhalootatti tan deebi'ee sila akkamitti akkas naan jettu ture jennaan namni maal laan jedha naan jedhe akkamitti nama keessa gabbayeeti gala. Edaa sin amantaa miti maqaa sodaattanii hin jedheeni bilbila irratti cufadhee hunda isaanii bilookii godhe jechuudha. Maashaallah. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee seenaa ajaa'ibaa seenaa barsiisaa. Ani ibsaan na biran jiru viidiyoo bahuu hin danda'u dukkana keessa dukkanadha ibsaan irraa badee jira. Baatiriin lafitti ibsichaa jiru abdii. Baatiriin lafitti ibsa abdii fuula isaa tokkicha arguu barbaanneedhu. Hayyee qo'ishaa shaala mijeeffadha. Baay'ee bareedaadha. Waan guddaa akkasiin irraa barattan maatii keessaa namni kamiyyuu gaafa dhalatu islaama ta'uu ta'ee akka dhalatu illee akka beekan waa hedduudha kan nuyi obboleettii keenya irraa baranne. Dhugaa dubbachuudhaaf haasaa bakka kanatti godhamaa jirurraa namoonni baay'een akka waa baran akka waa of taajjaban akka waa ofii isaanii waa gaafii of gaafatan shakkii tokko illee hin qabnu. Egaa nu immoo warri gara islaamummaatti dhufne namoonni karaa keenya gara islaamummaatti akka isaan dhufan beekuu ni danda'u qabna jechuudha. Amma obboleettiin keenya abdiin iyyuu maatii isaa dhiisee hiriyoota isaa dhiisee waan hundumaa gateetu islaamummaatti dhufe ani immoo dhugaa kana waggaa meeqa baadhee wajjin rakkadha jetteetu murteessite agartanii namoonni baay'een isin ilaalee hin murteessa jechuudha. Karaa keessa namoota hin qajeelche jechuudha. Rabbi abbuma barbaade sababa godhata rabbi waan ta'eef egaa alhamdulillah rabbi isaaf nu godhachuusaaf galanni isaaf haa ta'u. Innaa baga gammadde obboleettii Abbaa kee bilookii jalaa baasichaa jirtu araaramnee jirra faazilii wajjin isa bicha. Maashaallah. Ni jiru. Inni na dubbisa koo san araaramnee jiru. Baay'ee bareeda. Isiniin jedha asumaan islaamummaan amantaa keenya dhaloota hundi keenya gaafa dhalan islaamummaadhaan dhalan. Kiristaanis bulii 40 booda bishaan wanti tokko isaa keessa hin jiru bishaan isaan namatti naqanii maqaa namaaf baasan san keessa jechuudha. Namatti dhanii homtuu keessa hin jiru amantiin dhugaa islaamummaadha. Koottaa isiniin jenna leesko. Akkaan. Islaamummaa. Warri baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Dhumarra dhaamsatti deebina waan ta'eef ustaasi keenya baay'ee jaallannuuf kabajnuu ustaas Hamdii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana dhufu baga nagaan dhuftanii. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبلوني خيا كقالي غغارين كبدمون جالتمون أمنمو فلتمون أبدتمون لبوتي يولي مينغا ديغوون كيا كل بغا يونا جيسا. الحمد لله رب العالمين. اللي نغا كينيا نما جالنو نما كبنيو nama abdannu namarraa barannu ustaas keenya siinii jirraa. Egaa sagantaan keenyarraa sagantaa dhiyeenna kana gara islaamummaa yookiin amantii isaanii jalqabaatti deebi'anii wajjin yeroo wal baruu yeroo wal iyyaafachuu yeroo wal gaafachuu jennee tola sagantaa qabanne akka kanatti walitti qabanneetu jirraa. Namoota kaa'illee galchinee
akka itti naasa'aa jira egaa dhumarratti du'aayi bareedaas akkasiin nu gootan gaa shakkiin qabnu. Maashaallah, abshir, abshir, abshir. Isin faana jira. Warri gubbaatis, warri gajjallaa jirtanis, waraanni keenya kagirdoo duuba, bobbaan kaaliqaatis, baga nagaa taatan. Salaamu alaikum isiniin jaarra deebi'ee. Tonta warra koppilinkii fi taaptaappii qofaadhaati talamadaatuun salaamtaan duba. Akkana wallaahi. Ayyee ustaas keenya walitti deebinu nu kabajama. Hayyee ulfaadha abbisinaa kabaju. Hayyee egaa akka garee shaadaatis namni dhiibbaa guddaa godhu ustaas Hamdiin nu gidduutti argamanii jiru. Egaa haasaa keenya gaafa dhaga'anii gammachuun itti dhaga'ama. Sababiin isaa namni hojii isaa firii hojii isaa gaafa argu rabbii isaanii galateeffata jedhee gatiin amanuu fi alhamdulillah jechaa nu dhaggeeffatu jecha nan amana. Egaa dhugaa dubbachuudha barumsa baay'ee akka haasaa keessa irraa dhaloonni barachaa jiru abdii guddaan qaba. Urjii. Oye, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mee akka gara islaamummaatti dhuftu kana wanti sababa sii ta'e maaloodha? Ani gara islaamummaatti dhufuun koo akka wanti na godhe seenaa guddaadha garuu sa'aatii isin irratti fudhata ka. Gabaabsitee ma daqiiqaa tokko wayii keessatti gabaabsitee ma accir cuunfitee jechuudha walitti qabde. Ayya inshallah bismillahi. Ani gara islaamummaatti dhufuu kan na godhe alhamdulillah rabbil alamin. Islaamummaan sirii man jaalladhu. Islaamummaa kana islaamatu Yesuus Kiristoosiin ajjeese fanniste jedhee jibbaaman ture dhalootumaa kaasee. Maqaan islaamummaa illee hin jaalladhu illee hin fedhu illee biyya keenya illee musliimni hin jiru. Achi booda akka carraatee biyya arabaa kan biyyaa baheetiin intala musliima biraa galee dalagaa mana tokko gallee intala arsiiti. Achi booda isheen amantaan kee maali jennaani ani amantaan koo kiristaanaan jee ati maali ishee jennaan musliimaa naan jette ati musliima argitaate amaaraan jeeni jibba ka wanta maal taate. Wallahi dhuguma akka seenan lakke ani musliima oromootiin naan jette oromooni musliima mitiin oromoo musliima mitiin jeeni. Achiin booda isheen immoo kiristaanni amaara dasi amaarri malee musliima mitiin naan jette. Achiin booda deebii gaafii guddaa walitti ta'e lamaan keenyattu amaara da kiristaanni jette. Achiin booda bakka isheen durumaan mana musliimaan jiraachaan ture bakka akka carraa ta'ee waggaa lamaan booda iddoo tokko kontiraata gallee jecha. Achiin booda isheen nyaata hojjetti ani dalagaa nazafaan hojjedha saba isheen musliima taateef nyaata irraa fuudhee nyaachuun dide guyyaa sadii. Ati musliima si duukaa sin nyaaddu si duukaa sin jiraaddu nje. Achumarraan kan ka'e isaan booda guyyaa sadii bulee gaafa arfaffaa uni gaafa nyaata nyaannu bismillah jennee maqaa rabbii tokkichaatiin nyaanna. Isin immoo maqaa Yesuus hin jettanii nyaattu maqaa ilma namaa kottu amantaa keenya gatteenya wal qoranna waan amantaaf jennee qonqoduutu hin qabdu kottu jettee wallaahi na teessiftee wal qorachuu wal qabne. Guyyaa arfaffaarra guyyaa sadii bulee nyaata malee. Sababa isheen musliima taate nyaata hojjettuuf. Achiin booda bakka isheenii achumarraan Yesuus Kiristoos ilma Maariyaam gaafa hin jettu ilma Maariyaam ta'uu nan beeka garuu waaqa keenyaa jee lola gaafa isheen nama jettu na lola bakka waaqa keenya nama hin jeeyin hin jaa. Achiin booda bakka wal muggunnaa otoo wal muggunnuu gaafa guyyaa jaaffaa nyaata irraa fudhee nyaachuu qabe kubuusii gogaa nyaadha bakka nyaatuma isheen hojjettu baqadde. Achumarra nyaata nyaachuu kuyi jalqabee achumarraan baatii 8 bakka gaduma irraan daddarba malee fagaata. Baatii 8 irriba malee wal hawwina. Dalagaa xumurullee wal gaafanna irriba bakka kilaasii keenyaatti illee bakka hundaattu bakka ganama galgala amantii malee waa tokko waliin gaafannu walis hin taphachifnu. Waa'ee amantii wal gaafanna ganamas galgalas. Achiin booda baatii 8 geenye. Gaafa baatii 8 geenyu dhumarratti achiin booda suurata ikilaasii sana naa qaraate hiikkaa sana hiitte jecha. Ikilaasii sana suuraa naa qaraate naani achiin booda har'a naa qaraate ammas irra deddeebiti yeroo hundaa galgala hin qaraati irnaa hiitti naa fudhatamuu didee bakka. Yesuus ergi rabbiin tokkichuma
hirkoo hin qabu gargaarsa hin qabu inni nama gargaara waanuma hunda na barsiifte achiin booda Yesuus eesh ergite baatii 9 garaatti baatamee jira inni nyaatee dhugaa jira fincaa'ee jira akkuma nama baatii 9 illee baatamee lafallee deeme akkamitti inni gargaarsa barbaada inni mataan isaa akkamitti gargaarsa irraa kadhattu naan jette gaafii guddaanatti ta'e yeroo hunda achumaan booda bakka kan gaafii natti ta'e amma fakkeenyaaf abbaan kee jette sangoota qabanaan jette eenjeen hin qaban je otoo abbaan kee jiru dhufanii obboleessa kee waanaa kenne sangaa kana ittiin qotachaa olee gasha jedhanii abbaa kee dhufanii gaafatu moo ilma obboleessa kee dhufanii gaafatu naan jette lakki abbaa koo gaafatu hin jeeni abbaa kootu kennaafi malee obboleessa koo maal isa gashee qabeenye kan abbaatiin jeeni gaafii guddachitti bakka kan isheen hamilee na cabsite yennaan eessi ergi abbaan kee qabeenya isaa ta'e qabeenya isaa ofiisaa kennate Yesuus ergi abbaa ta'e abbaa isa tokkicha sana waaqessu istanii akkamittiin ilma waaqessi ture naan jette ilmi isaa ofiisaa yuun kadhata akkamittiin ilma isaa waaqessi ture waaqa isa tokkicha kadhadhaa malee Yesuusin akkamii waaqessitu naan jette achiin booda bakka gaafii natti ta'e achumarraa deebiin bakka kanarratti dhibame baatii 8 wal muggunne achiin booda ishee jeen amantii musliimaa na fudhadha jeen isheen muggute amal miidiyaa dhufuun koo ramadaana kana waggaa tokkooni miidiyaa waa tokkoon beeku achiin booda bakka gaafii guddaa waan taa'e achiin booda islaamaa fudhadha jeen beente keessaallee guruupii keessaallee rimootii na goote dhiiseen baatii 2 akkasitti gara islaamummaa kana otoo shaadaan qabateen akkasumattiin keessa deemee Facebook irraatiin ustaas hordofuu jalqabee ustaas Abbuu Maasfaa irraa hordofuu jalqabee Facebook irraa wajjala booda lachi gara sila beentee kunaa wajjeen ergi Yesuus nama ta'uu baree waa hundaa baradhee gara beenteetti deebi'ee mas shaada qabachuu dide gaafa shaada qabachuu dide walumaa galatti mucayyuu ati wajjin hojjettutu sababa sii ta'ee dhugaa sitti muudhaanii sirraa'ee quraana keessa haqa jiru sitti muudhaanii rabbi eenyu akka ta'e sitti muudhaanii kan sababa sii ta'ee mucayyuu bakka hojiitti walitti dhuftanii walii wajjin hojjettanidha jechuudha walumaa gala. Walumaa gala sababa kanaa ta'e isheedha sababa kanaa achirraalee bakka. Barbaanne. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen mana maadaamii jirtan namoota garaagaraa namoota amantii garaagaraa qaban namoota afaan garaagaraa dubbatanii wajjin gaafa ooltan dhugaa amantii keessanii ifa amantii keessanii mi'a amantii keessanii hamma dandeessan dhugaa ba'uufiin itti dubbachuun bu'aa amma kana akka qabu barumsa guddaa irraa barannee jirra. Kanaafiyyuu bakka jirtanitti carraa argattaniin dhugaa islaamummaa namatti himuu ni danda'ama akkuma obboleettiin keenya urjiin nama walii wajjin hojjettuun sababa ta'ee rabbii gara amantii isa jaallatee ofiisaatiin nu kenneetti jadeeffatee akkasuma isinillee sababa ta'uu dandeessu jechuudha. Hayyee gaaffii biraatii walitti deebina urjii. Hayyee inshaallah. Hayyuu dafaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagartu? Alhamdulillah. Mee maqaan kee eenyu sadhalattee gara islaamummaa kanatti yoom deebitee deebuu keef immoo sababa guddaa kan sii ta'e maal nime jalqabarraa kaastee gatiin turreef gaaffii sitti baay'ise. Ayyee maqaan kiyya Tigisti Daffaaruun jedhama. Kan itti immoo Shawaadha. Shawaa keessaa magaalaa Lagaxaafoo Dirbanii baadiyyaa keessatti kan dhaladhe. Amma immoo kan jiraadhu Dubaayii keessa jechuudha. Karaa amantaa kanatti akkan dhufu kan na taasisee baay'ee turee jira amantaa kanarra ergaan fi alhamdulillah amantaa 8-7 keessa jira jechuudha. Jalqaba amantaa kana yaani akka nama kamii yaani irra caalaan amantaa kiristaanaa keenya keessaa baay'inaan ni jibbu jechuudha akka naannoo keenyatti. Kan immoo alhamdulillah duruma kaasee akka waan amantaa san baay'een jaalladha jechuudha waan man jaalladhuuf naa kennelleeni. Haalli kan koo akkasuma jechuudha. Beete kiristaanaa keenyallee badaa kana hin naqu yoo naqes immoo yeroo taabonni waan akkasii kana hin naqu ture kee yookaan taphaaf shubbisuudhaaf hin naqa jechuudha.
irra caalatti immoo karanatti kan dhufu kan na taasise እሺ maatiin kiyyaa waaqa tokkicha jedhanii amanu malee waaqa sadii kanatti hin jedhanu jechuudha akka mana keenyatti akka ofii kootitti dubbadha jechuudha. Kanaaf wanta adda addaa kana fakkeenyaaf yaanii guyyaa maaramii kana kabajuu guyyaa Gabriel jedhu maabara waan jedhamu kana xuwaa waan jedhu kana qabanu jechuudha. Achiin guyyaa gaafa tokko waan xuwaa kana nama durba taate yookaan immoo nama yaanii siingilii taate sidaatii qabdu qofa waa kana dhiqxi jechuudha. Maaliif isa kanallee jarri basmaam jedhanii hin kabajuu hin dhungatu hin sujuuduu isaafillee jechuudha. Achiin guyyaa gaafa tokko karaan mana keenya ga'ee jenna waa kana dhiqii jedhanii natti kennanii yaanii waa kana hoggaanni wanti kun harka cabde waan cabdu wayii jechuudha wantatti. Achiin isaaniyyuu waa kana hin sujuudanii uffata waa meeqa irratti fannifamee jira waa meeqa waan geexiin kun irra waan babbareedu kun irra jira wantatti osuma inni tasa ta'e beekaa ta'e yookaan immoo dingata ta'e hin beeku wantatti na harkaa cabde. Achi waan jennee rifadheetuma bakka yaani yeroo sanaaf jechuudha yaani yoo wanti kun cabdu bakka waan balaa wayina buutu wayina fakkaate jechuudha. Waa tokko wanti taate hin jirtu guyyaa sana filma cabdee haftee egaa sanaa wanta sana qodaashee waan irra jijjiiru sun qofa irraa yaasanii sanaa booda immoo itti qayyaran jechuudha kan biraa bitanii bakka buusanii akkasuma wantatti sanaaf yaanii sagaduu jalqaban jechuudha guyyaa sana yaani guyyaa qabdu wantatti. Yeroo kan bakka gaafii dhuma natti taate jechuudha sammuu dhuma kiyya keessa deemte jechuudha wanti kun isaanuu isaan sagadanii akkamitti immoo wanti kun cabee immoo akkasuma immoo bakka biraa kan biraatti buufame maal kan jedhu wayii gaafii natti ta'e achumaaniin baay'een turaniyyuu gara Saawudii Arabiyaa deemee ture. Achitti Saawudii hoggaan deemu mana wayii kan hin galee saraatanyaa jirtu jechuudha Abashaan. Maal ishee wanti cabde suni waan mi'a wayiidha moo? Odaa waan farshoon keessan naqamtee farshoo sana keessaa dhugan akka naannoo keenyatti ishee gabbaru isheedhaa kan gabbaramu. Waa fakkeenyaaf yaanii waan yaanii kan maaramii jedhamti xuwwaa maaramii jedhamtee waamamte akka naannoo keenyatti jechuudha yoommoo kan Gabriel taates akkasuma kan Sillaasotas akkasuma gosa gosa. Yeroo sana kiristaana ture kiristaanuma ta'ee garuu ortodoksii taatee xuwwaa maaramii kan jedhamtu wayii qodaan gabbaramtu wayii jirti jechuudha. Ishee sana keessa yaanii waan dhugamtu jirti isa sana walakkaa fuudhee dhuganii akkasumas. Achiin sun sammuu keessa jirti gaafiin sun maaliif wanti kun akkas ta'e kan jedhu wayii jechuudha. Yaani waa cabde waan nan tuqne nagaa kooti. Waan bututu waan yoo lafa buute irraa nafne subhaanallah ishii. Waan nafne waan cabuu bari waan tattiisan keessa waan farshootitti naqama isa sana baatanii jirri kabajaan baatanii bakka kabajaa kaanii manarra deemsisan jechuudha guyyaa sanatti. Waa sana immoo irraa waan ittiin qammasanii itti dhuganii jechuudha. Achiin isa kan bakka yaani gaafa akkuma natti ta'e ittiin dhiisee bakka amantaan kun maaluma kan jedhu gaafii natti uume jechumaan ani gara biyya Arabaa deeme achi gaafa deemu immoo mucaa wayii jirti ijoollee Wallaggaati musliimaa mana isheen musliima jirtu kana wajjin galee mana tokko keessa bula yeroo isheen sagaddu kana na hawwata bakka yeroo isheen salaattu kana natti tola anillee bakka amantaadhuma hin qabu bakka yaani waa solotii hin godhu waa matsaaf quddusii hin qabu waa tokko hin qabu kanumaan hin jiraadha jechuudha. Achiin na laaltii ati solotiin gootuu naan jetti gisee hunda jechuudha waan itti himne waa'ee amantaa musliima irraa natti himtu maaliif waan na sodaatti bakka yookaan namni tokko kana dura ijoolleen na bira hojjettu kiristaanni na tsayyafanii bakka na arrabsan wajjin nyaatan naan jettee natti himti. Achiin waan jilleen isuma seen salaattu kan bas ta'eeti man telefoona gogoroggoora malee waan ittiin dubbadhu sin ittiin dubbattu jechuudha waa'ee amantaatiin. Achiin guyyaa gaafa tokko abbaan manaa ishee lakkaashee yaani ijoollee yeroo sanatti guruphiin akkana himuudhaa fi zoomii waan argeen jirudha. Isaan karaasisanii waasaappiidhaan karaasisan sagalee qaraanii sagalee itti deebisa ustaazi jechuudha abbaan manaa ishee. Yeroo kana haasaa keessatti riwaayee kan kokkanan wajjin hojjettu hittimtee achiin isheen biyya galuudha jechuudha kontiraata fixxee biyya galuudha hoggaa jettu kitaaba wayii sheekichaa fi qeesicha kan jedhu wayii kitaabichi sun yaadadha. Maqaan isaa sheekichaa fi qeesichaadha gubbaarra jechuudha. Achiin kitaaba kana abbaan manaatti kenneen abbaan manarra fuutee naa kennitee deemte mucaan kubbaa tokko naan hin jenne. Achiin kitaaba kana inuman dubbisaa bakka tokko gaan dubbise sheekichatu mo'ata bakka tokko gaan dubbise immoo qeesicha mo'ata bakka kitaabni kun itti mi'aayee garaadhuma na nyaate bakka fixuudha kitaaba kana googee xumurri isaa maaluma ta'a eenyu mo'ate amantaa kamtu mo'ata wayii kan jedhu jechuudha.
Amma sin mun dubbisa galgala galma dubbisuu garbaatti shani jaawaan akkasitti fakkaata kan dubbise kitaaba sana jechuudha. Murara kitaaba kana sheekichi mo'ate jechuudha kan islaamaa ta'e murara jechuudha. Achi yeroo kana madaameen kollee musliimaan nama tokkotti hin himne yaani shaadaan qabadha jechuudha beete. Achi namaan beekullee hin jiru saawudii keessa namaan beeka kan ijoolleedhaan haasawullee fi billee hin qabuun ture billee yaani bilbila xiqqaa wayiitii garuu fi biratti hin bananneen ture namaan itti wallaalee jechuudha. Achi mucaan kun biyya galtee kaatee na dubbiste achuma jirtaattee na gaafatte erga biyya galtee kaatee achumaan jiraan jedhan kitaabota naa kan illee fideera. Shaadaan qabachuu barbaade nama shahaada na qabachiisu hin argenne niitii kootti immoo himuun hin sodaadheen jedhee akkas taatu ana tabba mana kee dawwalee jette tabba mana ishee achuma jira ana itti dawwalee akka inni si qabsiisu taasisaa naan jetti. Achi tabba mana isheetti dawwaltee tabba mana ishee lakkoofsa koo kennitee fi narra dawwalee akkasii naan jedheen jedhe achumaan inni shahaada na qabsiisee achumaan inni shahaada qabadhee gara islaamaa dhufe alhamdulillah. Lama amata saddeet keessa bara 2010 fakkaata akka Itoophiyaatti jechuudha. Kanaaf akkasii wanti irraa garanan na fidee waa sana jechuudha. Wanti sun akka cabdee waan gochuu dhiisuu isheetti bakka amantaa kun akkasii. Wallahi barumsa ajaa'ibaa barumsa dinqii barumsa namni kitaaba kam dubbise hin arganne barumsa ajaa'ibaa dabarsitee jirta rabbi sirraa haa jaallatu wallahi. Baay'ee haasamii haala kanatti haasoftu urjiin illee afitatu jechaa jiru namoonni urjii ati illee ol deebita. Mee nama tokko shaadaa qabsiifneetu itti deebina jechuudha. Ustaas keenya jirtu miti deefa hin bu'aayi. Maa bu'e kuni ergadhu deebisi deefa ergadhu. Itti fufaatee afaan hin jira. Hayyee deefa ergadhu yeroo hin qabnu waan ta'eef deefa ergadhu deebisi. Deefa ergadhu. Shaadaaf dursa kennineetu yoo inni dhugaa ta'e yoo hayyee dhugaa kan hin taane yoo ta'e namni galu hedduu waan ta'eef thank you. Hayyee baay'ee bareedaadha. Sumayyaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii? Alhamdulillah rabbil alamin. Mee maqaan kee eenyudha eessa dhalattee gara islaamummaa kanatti yoom dhuftee akkati dhuftu sababa kan sii ta'e maal? Ayyee maqaan kiyya kan dura Tigisti Garasuun jedhama. Kan itti dhaladhe Shawaa naannoo Giincidha. Islaamummaatti dhufuudhaaf kan sababa naa ta'e irra caala Sumayyaa Tasfaayeeti. Maashaallah. Amantiin ani waaqessaa tures waaqeffataadha. Maatiin keenya torbanitti torbee lama keessatti wanta dalagamu kana jira wanta qalmaata kana jira namatu dhufa. Achuma keessatti jara wajjin dalagnee waan tokko jechuudha malee wanti yaani ka gaafii nutti ta'u isa kana waaqni yoo beeta kiristaanirra hin deemne nuun jedhanii nuun oofani. Maal ture amantiin kee ortodoksii turte? Ortodoksii miti waaqeffataadha. Okay, ishi. Waaqeffataa keessa kana jedhee yaani waan dan keessa sirriitti beeku hin jiru warra dalagu jechuudha. Okay, warra qaallu ishi. Wanta kanatu jira gizee hunda irra caalaa marsaa lagu waan akkasii dhufuttirree kan irra caalaa akkasitti dalagu akaakayyuu kiyya. Marsaa akkasii irratti akaakayyuun kiyya kun hin dhokatama nama qulqulluudha jedhu. Qulqulluu kana irratti hin arginu guyyaa jedhamni akaakayyuun kiyya kun farsoo faa dhugee machaa'ee gaafa namaa wal lolanii waan akkasii jedhu jiru. Manni qulqulluudha jedhu gaafa namni du'ee mana qulqulluudha jedhu achitti seennamu hin dhokatamu. Bakka haala saniin wanti kun maalinni jennee keessaa gaafa bahee biyya Arabaa kana dhufu kara beentee kanas seenee gaafa beentee seenee ijoolleen gooddanyoonni koo jiru. Ijoollee kanaan mee amantii sun waan akkasiitti maatiin keenya nuun lolu waan kana meenas seena jennaan ishi koottidhanii fuudhanii biyya Arabaa keessatti biyya Dubaay keessatti charchii nageessanii achitti seenee inxamma baradhu naan jedhanii isaan wajjin taa'ee baradhee ji'a 6 baratteet isaan booda inxammaqamtaa naan jedhan.
jara wajjin otuma akkasitti deemee otuma barumsa guruupii WhatsApp keessatti nu barsiisan otuma teenyu guyyaa tokko charchii deemnee sii kadhanna naan jedhan. Sii kadhanna naan jedhanii koot fuulduratti bahi naan jedhanii amma naa kadhatanii mataa kiyya kana guyyaa sanirree akka carraa raajii masarat taa'ee dhufe biyya kana. Yoo Allah ishee. As chaarjaa kana keessatti kaanee dhannee guyyaa sanirree raajii masarat taa'ee miti addisuu wayimaa kanatti adda kiyya kanarra. Wallahi na yaadadha sirriitti yaadachaara ishee. Isatu naa kadhate akka carraa siistarii kiyya faana dhannee na birummaa siistariin kiyya kun lafa dhoofte. Ishee. Gaafa siistariin kiyya kun lafa dhooftu achumatti ishiin wallaalte ijoollee wajjin deemne hundumtuu lafa dhaanii inuma na rukuta lafa dha'uu dideen. Inuma si rukuta ishee. Lafa dha'uu didee achuma ishii kana seedara jibaatarra jira karasitti qabaa deemaa booda kadhannaa fedhan. Ishee. Achumaan boodarra fuudhanii naan deemanii kara kophaatti jira salfii yaasaniitu warra siidhanitti yaate fuudhaniitti madarakii fuuldura geessanii jijjiibsu warra kaan immoo warra cimtuu ol dabarsu warra cimtuu dabtee iyyuu dabarsu. Warra ciccimaa fuuldura madarakii fuuldura jijjiibsu kaan immoo duubatti dabarsanii boota fuuldurri jira. Inni dame raajii masarataayyoo faana tokkos nama sadi ta'anii dhufanii isaan keessaa inni tokko somaanatti darbe narkutu dinnaan ishiin kun bakka sirriitti kadhannaa barbaachisaa fedhan. Zakkaariyaas ishee. Sirriitti kadhannaa barbaachisaa fi haa kadhatamuu fi fuudhaa deematoo boruuf fidaa koottaa jedhanii nama sagantaa hanga guyyaa 3 tajaajilanii asitti. Barii lammataas fuudhanii Dubaay nageessinaan Dubaayis gaafa nageessan waan an didame gooddanyaan kiyya tokko jirti hin been. Keessaa iyyuu dide. Iyyuu dide uumamaa. Yaa Allah ishee. Achumaan gooddanyaan kiyya tuni akkana naan jette. Inni taasisu kudhani naan jette. Oi, ande.